Addaan tana wakii baanee akkanatti fataa jirra madamiitu hojjene. Maashaallah iddoo bareedduudha. Qilleensa bareedaadha. Baay'ee takka namatti tola. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya jirra jirtu bakka jiraatanii bakkuma jirtanitti nageenyi sifaana haa jiraatu. Ashama harka fuune warroonni amantii biraas hordoftanii hundumti keessanuu bakka jiraatanii. Nisiira alhamdulillah. Qilleensi baay'ee takka namatti tola. Baay'ee takka mijataadha dhugaa. Bakka qilleensi jiruu fi iddoo bareedee yoo deeman xiqqoo mataa rahaa nama argata. Yaani yeroo baay'ee manaan bahu maaliif waggaa keessa biyaansi yeroo takka yookaan yeroo lama akkasii jechuudha. Baay'ee sin deemu maaliif dalagaan mana keessa dalagadhee dalagaa koofitti manatti boqonnaa fudhachuu naa wayyaa isaan wajjin yoo deeman immoo nama ta'aabsanis ta'aabanis garuu gamu kootii hedduu takkan dadhaba dhugaan isiniin jira. Dalagaa koo dalagee manatti boqonnaa fudhachuu naa wayyaa gaafa isaa wajjin deemee gabarii isaallee narraan galuu jechuudha dadhabbiin baay'ee takkan dadhaba. Warraan tana giddi maannaa akkas ta'e iddoo bareedu wayii deemuu hedna. Iddoo baay'ee bareedduu takka deemuu hedna mana naa jette. Naan jette garuu iddoo safarree kun karaadha. Iddoon bareeda isaan nu fidan. Bakkuma biyyeetti iddoon bareedni isaan deeman iddoo bashannanaa isaanii. Ani sila burchaa isaan ture. Asitti bahaara jechuudha. Bahaara nu fidanii. Inna obboleewwan xiyyaa kan inshallah yeroo takka yeroo kanatti alaa bahanii diqoo istirahaa godhanii boqonnaa fudhatanii mataanis diqoo nama boqata. Dhugaa dubbachuudhaaf akka waan baqa ba'aawii manatti ofirraa dhiisee ba'ee wanti qalalli narraa jedhee jechuudha. Keessattuu yeroo tokko su'aala akkanatti bahanii boqonnaa fudhatanii baay'ee bareedaadha. Maaliif gaafa callisanii mana keessa taa'anii jiranii baay'ee takka nama cinqaa yaani namatti baay'ataa. Ni jira miti garuu akkasii inshallah rabbiin nu haa laaffisu. Mucayyoo tana kolfisiisaa jira. Piliippiidha dhugaa dubbachuu baay'ee miskiina takka. Warra haadha isii daladdee jechuudha. Inna baay'ee fayyaalettiidha. Takka illee ni jirti obboleettii bira ka daladdu ijoollee xixiqqoo qabdi. Immoo kaaneetu malaale. Sa'aatii 10tti mana baanee jechuudha isaan biraa deemnee. Zorre di amma galgalaa jechuudha. Magriba isaanii gaanii deebi'aa jirra gara allagaatitti jechuudha gara haraatitti. Akkana ol baanee jechuudha. Nuti akka nama ol baanee mucayyoo wajjin deddeemnee anis viidiyoo tanneen mammaree suuraa wayiis kakaaneeti deebi'aa jirra amma. Dhugaa dubbachuu baay'ee natti tolte. Safarra kana marga kana fa'aa arga jennaan Itoophiyaa natti fakkaate. Baay'ee takka natti tole. Inna obboleewwan xiyyaa rabbiin kan inshallah jiruu biyya namaa kana keessaa baasee rabbiin biyya teenya deebisee nama sammuu nagahaatii fi qaama qalbii nagahaatiin biyya ofii keessa jiraatu rabbiin nu haa taasisu. Rabbiin keerii haa godhu. Wallahi biyya namaa keessatti haqiiqa tanatti umurii kanaan jechuudha silaa yeroo uffannee yeroo xabannee yeroo kenna dabarsuu malletti jiruu biyya namaa kana keessatti wallahi dabarsina yoo akka kootii fi akka yaada kootii jechuudha. Dhugaan isaanii jala namni haga biyyaa bahee cinqamuu fi namni haga jiruu biyya namaa fi yookaan immoo mana namaa keessa jiru cinqamu jara jedhee hin yaadu. Akka mataa kootiitti yeroo biyya jiru yaada qabu takka illee hin qabu alhamdulillahi bakka firii ta'e jechuudha. Wanni takka wanni yaadu hin jiru. Garuu haga jiruu biyya namaa kana keessaa bahee haqiiqa tanatti waan kiyya kamataa kiyya osoo hin ta'in waa'ee namaallee na yaaddessa jechuudha bakka. Inna inshallah rabbiin kan nama biyya ofii keessatti galee boqonnaa fudhatee hara galfiidhaan biyya ofii keessa deemu rabbiin nu haa taasisu. Biyya keenya keessatti dhugaan isiniin jedha biraatii miti qilleensummaan biyya keenyaatu wallahi waan hin argamne jechuudha. Yeroo kana baay'ee takka olii gad deemaa jirra garuu qilleensa jira. Baay'ee takka jechuudha muka saraata kana kiisii tokko fudhannee baanee aga safiin nutti hin dachaanu jennee kolfinaa. Akkasii wallahi rabbiin keerii haa godhu. Jarummoo daantaan gootu Piliippiin tanneen sodaarraa daantaa takka hin gootu. Odoo isiin dhufuu baattee manaallee hin bahu takka yoo naannoo bahaara sana ijoollee wajjin deddeeme malee
akkanatti olii gadi deemnee hin jennu. Akkasi kaa buleewwan tiyyaa rabbiin keerii haa godhu yeroo takka takka silaa ba'uun barbaachisamaa baay'ee takka namatti tola maaliif xiqqoo mataan dhaqaa namarraa ja'a yaadarraallee bilisa ta'anii boqonnaallee ni fudhatanii. Akkasi kaa jiruun biyya namaa yeroo hundaa akka biyya ofii namaa hin taatu haati ofiitii fi bishaan badduun qabdu akkuma jaanii biyyuma ofii wayya maraattuun illee biyyuma ofiitiin tolti. Inshallah ka rabbiin nurraa jijjiiree yeroo gabaabaa keessatti biyya keenya nu haa deebisuu. Uummanni bahaara keessa jira bishaan keessa jechuudha. Bishaan keessa jiranii nuti immoo akkanatti olii gadi deemnee muka saraata keenya qoqqocataa ilkaanii booharaa garaa boohicha yaani akkasii ilkaanii booharaa na akkasumatti si qoqqocataa olii gadi deemnaa aduun nutti bahaa jiga garagallee deemaa jirra kallattii aduu ol baatu jechuudha. Akkuma na duubatti agartanii kun keessa yaa'aa kun irra deemaa. Rabbiin kaalaafisu inshallah iddoo takkanatti tole garuu diqqoo qilleesse. Aga yeroo jalqaba dhufu sanii miti yeroo jalqaba dhufe baay'ee na dabbare. Na dabbareen ture isin asii dhuftee aga isin as dhuftee isii wajjin daaddaara jenne diqqoo baay'ee natti tole alhamdulillah. Dhugaan namatti ulfaata jallisaniituma mana keessa yoo ta'anii jallisaniituma manuma kana keessa yoo jirri yaa'atuma namatti deebi'ee baqa yaani ka namni mana kana nama keessa jiru manuma hidhaa jiru namuma mana hidhaa jiru jechuudha. Afaan Oromoolee wallaalaa jira godhe yoo rabbiin alaa taase malee anna akkasii obboleewwan tiyya maashaallah baay'ee takka namatti tola. Yeroo takka takka akkanatti bahaa fataa ofirraa jedhaadha ani sinin taaka inshallah. Akkasii yeroo takka takka ba'uudhuma bareeduma yeroo hunda osoo hin taane yeroo jalqaba dhufe baay'ee naan deemti ture qaalattiin baay'ee takka jira yeroo sana ijoolleen jajjabaannee dhugaa baay'ee ofitti aaraa baay'een dadhabaa bakka ni jira ofii fadhabaa akkasumatti ilaalte akka ani feene beettee na dhiiste. Baay'ee natti hin tolu dalagaan taa'eetuma nu eeggata gaafa isaa wajjin jenneetuma suuraa jenne dalagaan taa'ee nu eeggata sababa kanaa jenneeti yeroo takka takka immoo bahanii mataa ofiillee rahaa godhuun baay'ee takke barbaachisaadha. Muka saraata nyaataa mucayyoo wajjin kolfinaa haga kana fidhatti manatti hin deebinu jara biratti hin deebinu yookaan immoo yoo nu gaafatan waan akkasii jedhana kolfisiistee. Anda akkasii sireen jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa baay'ee takka natti tole. Isinitti haa tolu nu kaasanii jedha inshallah rabbiin biyya namaa tana keessa jireenya biyya namaa tana keessa rabbiin nama galee jireenya mataa ofii fataa jedhee jiraatu rabbiin haa taasisu. Wallaahi yeroo takka taa'ee yoo yaadaa jiru yoo yaaduu jechuudha. Egaa yoomiitti jiru biyya namaa tana keessatti qaamaanis miidhamnee sammuu keenyaanis yaadaanis waan hundaayyuu jechuudha. Dhugaana sanaan jira ijoolleen amma akkanatti deemtee cinqatii godhattee asirratti kun agartan ijoolleen gariin sadarkaa maraaturra geettu. Wallaahi gaafa ta'aniituma yaadanii dhibbatanii waa meeqa dalagaadhaanii jiruu biyyaatii biyya keessattis wanni tolu yeroo ammaa kana haala nageenyaatiin wal qabatee dhimmi maatiidhaa nama yaaddeessaa dhimmi jiruu biyya namaa nama yaaddeessaa. Baay'ee takka nama cinqaa jechuudha dhugaan isaanii jedha. Kana walitti deebi'ee hedduu takka ijoolleen teenya biitii taati jechuudha. Hedduu takka maaliif dhugaadhaan dhimmi maatiillee nama yaaddeessa haala nageenya biyya keenyaa hedduu takka ulfaatee jira yeroo ammaa kana fa'aa. Kana wal qabatee haalli jireenya biyya namaa kun jiruun biyya namaa mataa ofii hedduu yaaddoodha. Gaafa immoo yaada sitti heddummaatee jira bakka sadarkaa waan biraarra nama geessaa jechuudha. Inshallah rabbiin ufsaa fi jajjabina illee nuuf kennee yeroo gabaabaa keessatti nama jiruu biyya namaa tana keessa illee bahu rabbiin haa taasisu. Jiruu biyya namaa tana keessa illee rabbiin haa baasu. Hin teenne dhugaa deemnee bakka haan xufneeti gattee teenne jechuudha. Timira jira naannoo kana wanti natti tole lafti isaallee margi magariisa lafti isaa maashaallah timira jira shaakaltii garaagaraatti jira jechuudha. Anna akkasii gara jiraatitti deebi'uudhaa fi liqoo taa'aa jirra jechuudha. Amma akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa itti rarraan jira gaa dhukkee irraa kaasee muka saraata dhugaa jira.